Hello guys, jira jirtu harka fuuneerraan tana chemistry kutaa kudhanii unit 2 about solution hajoon walitti deebinee jirra jechuudha. Boqonnaan takka akka isinitti tolee abdii qabna. Boqonnaa lammaffaa solution. Note: mixture have the following general property. Mixture jechuun makaan amala waliigalaa qabaachuu, amala qabu qabaachuu. In a mixture, each component keep its original property. Makaa jechuun kompoonantoonni achi keessa jiru tokko tokkoon isaa maal qabaa? Amala of danda'e qabaachuu, amala of danda'e qaba. Fakkeenyaaf kaarboon daayoksaayidiin maali? Mixchariidha. Kaarboonii fi oksijiinii. Watariinis akkasumatti haayidroojinii fi oksijiinii. Original property qabna jechuun isaan hundinuu kaarboonilleen amala of danda'e kan jalqabaa qabaa, oksijiinilleen akkasumatti amala of danda'e kan jalqabaa qabaa jechuudha. The separation of component can be easily done. Kompoonantoota san adda baasuun salphumatti haa ta'uu danda'u jechuudha. Kompoonantii san adda baasuun haa danda'amu jechuudha. The proportion of component are variable. Proportioniin kompoonantiidhaa maali? Garagaraa jechuudha. Mixture can be, amma fakkeenyaaf asirratti separation component can be easily done. Salphatti adda baasuu ni dandeenya. Kompoonantiin kana hajuu fakkeenyaaf amma garbuu fi xaafii haa fudhannu. Garbii fi xaafii maal godhuu dandeenya? Salphatti adda baasuu ni dandeenya jechuudha fiizikaalii isaatiin. Proportion of componentiin akkasumattis garbuu fi xaafiin proportioniin isaanii maali? Waladdaa jechuudha. Mixture can be converted into component substance by physical process in the vice versa. Amma akkuma reeffannetti garbuu fi xaafii kompoonantii makaa isaa kana fiizikaaliidhaan maal godhuu dandeenya? Adda baasuu dandeenya jechuudha. Whereas a substance is single kind of matter that definite physical and chemical property regardless of source or the way is made in the can't be separated into their kind of matter by any physical process. Substance single matter tokko haa fiizikaaliif danda'e qabu, chemical property illee akkasumas of danda'e qabu. Inni san adda baasuun hin dandeenye. Amma fakkeenyaaf watarii haa fudhannu. Watariin haayidroojinii fi oksijiinii. Amma inni kun single substance. Inni kun physical change'itii fi chemical change'ii of danda'e qaba. Isa kana immoo tokko tokko compoundii kanatti immoo haayidroojinii fi oksijiinii yoo deebisne fiizikaalii isaanii watariidhaa kun kophaatti haayidroojinii wajjin fakkaatu, oksijiinii wajjin fakkaatu jechuudha. Kanumaafuu adda baasuun ulfaatu jechuudha. Akkanaa kun adda baasuun ulfaata jechuudha. Single substancein into componentitti yoo deebisne amalli isaadhaa san fakkaatuun haa ulfaatu jechuudha. The substancein compoundii ta'uu danda'a, elementii ta'uu danda'a. Are interconverted through chemical process only. Chemical process keessatti substance jechuun maal ta'uu danda'a? Componentis elementis ta'uu danda'a jechuudha substancein. 2.1 heterogeneous and homogeneous mixture. Mixture are combination of two or more substance. Makaa jechuun substance lamaa fi isaa ol kan maal ta'e kan walitti makameedha jechuudha. In individual in which the individual substance keep their own property. Substanceonni isaan dhuunfaa isaaniitti amala of danda'e kan mataa isaanii qaban jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma reeffannetti garbuu fi qamadillee fudhadhu. Garbuu fi qamadii. Garbuunis maal qabaa? Amala of danda'e hasaa qabaa. Akkasuma qamadilleen amala of danda'e hasaa qabaa. Yeroo waliif finne immoo maal jedhama? Mixture jedhama jechuudha. Component of mixture are like those compound
have variable proportion. Component of mixture, unlike those of compound, can have variable proportion. Mixturein wal makame tokko compounding garagaraa waliin fakkaanne maal qabaa proportionii garagaraa qaba. Akkuma reeffannetti garbuu fi xaafiin maal qabanii proportionii garagaraa qaban jechuudha. Isaan kun immoo componentii maalitti mixed ta'e yoo ta'es can be separated physical. Maaliin adda baafna? Physically adda baafna. Garbuu fi xaafii maaliin physicalidhaan adda baafna jechuudha. In the retain their property. Akkasumas maal qabatanii amala mataa isaanii qaban. Mixture are part of your daily. Makaa jechuun wantoota guyyaa jireenya keenya keessatti nuti itti fayyadamnu. Fakkeenyaaf the air you breathe. Hargansuu nuti hargannu kunis maali? Wantoonni garagaraa walitti mixiteeti baachuu. Fakkeenyaaf carbon dioxide nuti baafnu kaarboonii fi oksijiinii akkasumas naayitiroojiinii isaan kana fa'aa qabaa jechuudha. Isaan kana fa'aa qabaa kanumaafuu isaan kun maali? Mixtureidha jechuudha. Food you eat. Nyaanni nuti nyaannu. Nyaanni nuti nyaannus maali? Mixtureidha. Most of medication you use. Qorichi nuti fayyadamnu kunis maali? Makaadha. The skin gogaan in the hair product. Wantoonni nuti gogatti fa'aa dibannu. Oomishni rifeensaa fakkeenyaaf body lotion qaamatti dibannu. Shaamboo ittiin dhiqannu isaan kunii fi kan kana fakkaatan maali? Mixtureidha jechuudha. Are all mixtureidha jechuudha isaan kun hundinuu. There are two types of mixture. Mixture makaan gosoota lamaatu jira. Homogeneous and heterogeneous mixture. Makaa wal fakkaataa fi makaa garagaraa kan jedhamu jechuudha. In mixture, homogeneous mixture. Homogeneous is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture. Mixture san keessatti homogeneous keenuun makaan wal fakkaataa kan ta'e, makaa wal fakkaataa. Fakkeenyaaf bishaanii dahuu shukkarii walitti daballee maal ta'a? Wal fakkaataadha jechuudha. Akkasitti makaa saadhaa san keessa gallaallee kun shukkaraa kun bishaanii inni adda baasuu kan dandeenye sanii jechuudha. It has no visible boundary. The components are evenly distributed throughout the entire mixture. Maali inni adda bee mul'atuudhaaf miti jechuudha. Daangaan qabaachuu adda bee mul'atuudhaaf daangaan qabaachuu. Often it is easy to confuse a homogeneous mixture with a pure substance. Homogeneous in salphumatti maal nu godhuu danda'a? Kan uffattan baane jechuudha. Wal fakkaataa waan ta'eef pure substance dha. Because they are both familiar. Isaan lachuu makaan san lachuu waan wal fakkaataniif maal nu godhuu danda'a? Confuse nu godhuu danda'a jechuudha. The difference is that component of substance is always the same. Makaa lama akkuma reeffannetti shukkaraa fi bishaan yoo nuti waliin eenyu maali? Inni gosa garagaraati, compositionii garagaraati, the same dha jechuudha. Garuu yeroo hundi the same. Constant regardless of source way made. Fakkeenyaaf sodium chloride yookaan immoo soogidda ashaboo jechuudha. Fakkeenyaaf is always formed kan inni irraa uumamu giraama 23 soodiyemii giraama 35.5 by massiidhaan jechuudha. Isaan kun kana qaban jechuudha makaa kana. But homogeneous mixture of sodium chloride in the water. Sodium chloride fi bishaan yeroo walitti dhufe maali? Homogeneous mixture dha jechuudha. May be formed by the combining them in various proportion. 5 gram in 100 gram, 10 gram in 100 gram of water. Yeroo fi isaan kana walitti daballee isaan kun maal kannanii homogeneous dha jechuudha. Would all give a homogeneous mixture of sodium chloride in the water called solution.
soodiyem kilooraayidii fi ashaboo fi bishaan yeroonii fi walitti daballee maal kannaa solushina kannaa jechuudha. Solushina kannaa jechuudha. When a spoonful of sugar dissolve in water yeroonii fi shukara bishaan keessatti daballee the composition of mixture after sufficient stirring is the same throughout the solution isa maali wal fakkaataadha jechuudha. This solution is a homogeneous mixture dha jedhama jechuudha. Solution kana homogeneous mixture jedhama jechuudha. A heterogeneous mixture is mixture consists a physical distinct part. Physically isaanii ilaallee ittiin adda baasuu dandeenyu maal jennaan heterogeneous. Each with different property amala garaagaraa qaban. This type of mixture at least two visible faces yoo xiqqaate feesii mul'ataa ta'e kan garaagaraa lama qabaachuu. Mixture oil in the water, wood ash in the water, sand in the water are good example of heterogeneous dha jechuudha. Zayitii fi bishaan yoonii fi waliin nanyee bishaan jalatti hafaa zayitiin gubbarataa amalli isaallee garagara ta'etu mataa jechuudha. Akkasumas daaraa mukaatii fi bishaanis walitti daballee daaraanis gubbarataa bishaan jalataa yeroonii fi cirrachaa fi bishaan waliin nanyee cirrachi jalataa bishaan gubbaratti hafaa ni mul'ataa jechuudha. Addanii ba'a jechuudha walumaa galatti. Isaan kun fakkeenya gaarii eenyuti heterogeneous ta'edha jechuudha. Paartii itti aanuun suspension solution collide isa jiruun walitti deebinaa yoo isinitti tolee subscribe like share godhaaraa yeroo ta'u isiniif waliin